Akkuma argitan kunoo yeroo ammaa kana kaardii abbaa kudhanii bitadhee irraa soofee kaardii abbaa kudhanii guuttadhee intarneetii fayyadamuuf garuu maal godhee daqiiqaa 30 booda. Tolee, kabajamtoota daawwattoota koo bakka jirtan hundumatti nagaan koo isin haa qabu. Akkuma mata duree isaarraatii hubachuuf yaaltanii akkamitti daataa keenya seef godhachuu dandeenya kan jedhuun waan xinnoo isinitti agarsiisaa jechuudha. Kunis daataa nuti fayyadamnu alatti wanti biraa akkan hojjenne gochuudha jechuudha. Aappiin amma isinitti agarsiisu kana daataalii jedhama maqaan isaa, kan oomishe Googleedha jechuudha. Oomisha Googleedha. Kanaaf dhaabbata beekamaatti oomisha waan ta'eef wanta bu'aa qabudha. Dhaabbanni gurguddoon immoo kan isaan oomishanii. Kanaaf daataaliin kun maal akka ta'e isinitti agarsiisaa jechuudha. Daataalii kana kunoo kana fakkaatti. Daataaliin kun Play Store irraatii daawunlood godhachuu ni dandeessu jechuudha. Kanaaf erga daawunlood gootaniitiin bannaa. Gaafa bantan kunoo bifa kanaatiin daataalii jedhee isinii dhufaa. Kana booda get started jettu jechuudha. Kana booda allawittu kana. Amma kana dhufeera. Kana booda waan isin gootan yes agree jettu jechuudha. Yes agree gaafa isin jettan kunoo bifa kanaatiin kan isin dhufu setup data saver kan jedhu kana dhufaa. Kan biraan hin dhufaa jechuudha. Kana booda click irratti gootanii bantu jechuudha. Data saver inactive jedhaa jira waan ta'eef data keessatti banaa miti waan ta'eef inactive jechaa jira. Kanaaf irratti click goonee data saver off jedha. Yeroo irratti click gootan immoo data saver inactive jedha jechuudha. Achiitii jedhu kana manage data kan jedhu kana keessa galtu. Gaafa keessa galtan yeroo keessa galtan kun bifa kanaatiin kan inni isinii fidu. Kana booda kun akkuma argitanii kan guyyaa irraa fayyadamedha. Recently kan isin fayyadamtan irra keessa isiniif kaa'a. Fakkeenyaaf moboogiraamii waan hin fayyadamuuf isatti hin bu'u. Garuu kun warra kanaa akkuma argitanii Google Playin background irraan godhaa ture. Akkasuma kun Android OS kunis godhachaa ture. Kana lamaan nan cufaa jechuudha. Gaafa irratti kun hunduma qulfii kanatti click gootanii bilookettu jechuudha. Kana booda lama cufaa click irratti gootanii cuftu jechuudha. Yoo baruun barbaadanis irratti click gootanii bantu. Kana booda yoo barbaadan bilook gootu jechuudha. Kan biraa apps with low usage kan jedhu kanatti click gootanii daataalii kan jedhu kana ittiin bu'ina akkuma ni jiru taataa baname jechuudha. Qulfiin isaa baname. Maaliif daataaliin daataa waan barbaaduuf hojjechuudhaaf. High OS launcherii kana cufaa daataa isaa jechuudha. Kan biraan cheetah keyboard fakkeenyaaf kan banaa ta'e hundumaa cufaatii kan itti fayyadamtan qofa. Irratti hambisaa malee isa kaan ittiin fayyadamina. Download managerii kanas loog gochuu dandeessu. Fakkeenyaaf Google kan jedhu kana cufaa jechuudha. Kan fayyadamtan duwwaa waan gochuu qabdu jechuudha. Fakkeenyaaf Facebookiitti kan inni dhiisee darbee fakkeenyaaf Imo nan fayyadamu ta'e Imo baneen isaa jechuudha. Kanarraa hafee warra inni ittiin fayyadamne hunduma isaa lookiin godhaa jechuudha. Fakkeenyaaf warra social media akkasuma Google waan adda addaatti fayyadamtu taanaan warra kana on godhachuu qabdu jechuudha. Kana booda amma setup ta'eera waan ta'eef baakadhee kunoo bifa kanaatti ta'eera jechuudha. Inactive kan jedhu kun gaafa isin daataa bantan active ta'afiisaa. Fakkeenyaaf daataa banee isinitti agarsiisa. Kana booda ofiisaa online galaa jechuudha. Gaafa daataan kun data saver on jedheera. Kalariin isaa gara magariisaatti jijjiirama gaafa interneetitti connect gootan jechuudha. Kun salphaatti bifa kanaatti fayyadamuu dandeessu jechuudha. Kanaaf kan fayyadamtan qofa waan ni gootu malee kan hin fayyadamne banuun isinirra hin jiru jechuudha. Kanaaf mala kanaatiin fayyadama. Egaan daawwattoota koo bifa kanaatiin amma isinitti agarsiiseera akkamitti daataa keenya seef godhachuu akka dandeenyu. Normaalii Google Play irra galtanii daawunlood godhachuu dandeessu. Daataa jettanii oomisha Google waan ta'eef hin jiraata Google Play irra. Kanaaf daawunlood godhatanii itti fayyadamuu dandeessu. Baay'ee galatomaan isiniin jedha. Viidiyoo kana wayii akkamitti akka intarneetii seef godhachuu dandeenyu yookiin immoo birrii akka nu jedhan fixneef maloota garaagaraa kaa'in ture. Viidiyoon isaa
description keessa isiniif kaa'eera. Yoo barbaadan immoo dhuma viidiyoo kanarra jira. Achuma iskiriinii irraati ilaaluu dandeessu. Baay'ee galatoomaa isiniin jedha viidiyoo koo kana hordofuu keessaniif. Warri miseensa maatii kana hin taane subscribe gochuu hin dagatinaa. Yoo isinitti toles gochuu hin dagatinaa. Yaada keessan nuuf barreessaa. Yaadni keessan baay'ee barbaachisaadha waan ta'eef yaada keessan irratti hundoofnee wanta viidiyoo yaada keessan irratti hundaa'ee waan viidiyoo jedhuuf yaada keessan naaf barreessuu hin dagatinaa. Yaada kallattii kamii haa ta'u wantoota sirraan yoo jiraatanis akkasumas qeeqa garaagaraa qabaattanii dabalataanis yaada jajjabinaa kana malees wantoota garaagaraa yoo qabdu ta'e naaf barreessaa isiniin jedha. Baay'ee galatoomaa.